Ashama harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Sadaasa 17 bara 2022 oduu har'aaf jenne isinitti himna. Oduu kan isinitti himu waan Adaanee Tasfaayeeti. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Weellisaa Oromoo Damisoo Moosisaa bakka buuteen dhabame. Weellisaa Oromoo Damisoo Moosisaa erga waggaa tokko oliif to'annoo poolisii Oromiyaa jala ture booda bakka buuteensaa kan dhabame yoo ta'u, maatiin weellisichaa garuu poolisiin Oromiyaa murtii malee akka ajjeese quba qabaachuu himaniiru. Damisoo Moosisaa humna poolisii Oromiyaatiin kan to'atame waxabajjii 6 bara 2021 eebba kitaaba hiriyaasaa magaalaa Naqqamteetti godhame irratti argamee yeroo xiqqoo booda ture. Sababa poolisiin iddoo inni jiru dhoksee tureef ergasii eessa buutee weellisichaa kan hin beekne ta'uu miseensi maatii tokko himeera. Miseensi poolisii Oromiyaa maatii waliin quba wal qabu tokko weellisaan kun kan ajjeefame ta'uu akka itti hime miseensi maatii kun ni hima. Miseensi poolisii kun akka maatiitti himeetti taanaan Damisoon hidhamaa biraa tokko wajjin gara mana hidhaa Arjoo Dhidheessaatti argamutti jijjiiramuun ji'oota 3 yookaan 4 dura achitti ajjeefame. Hiriyaa fi waa'ila hojii Damisoo kan ta'e namni biraa maqaan isaa ifa ta'u hin barbaanne tokko akka himetti maatii fi hiriyootni weellisichaa yeroo dheeraaf eessa buutee isaa barbaadaa turan. Maatiin isaa barbaadaa turan. Poolisii Oromiyaa irra deddeebi'anii gaafataniiru. Tasa yoo gara mana sirreessaa biraa fudhatame jedhanii shakkuun Finfinnee dhaqaniis barbaadaniiru. Haa ta'u malee wanti isaan argatan tokkoyyuu hin turre jechuun hima. Ajjeefamuun isaa maatiitti himamu malee reeffi weellisichaa hanga ammaatti kan hin argamin ta'uus hima. Namni maqaan isaa akka ifa ta'u hin barbaanne kun sababa inni to'atameef hin beeknu yookaan yakki poolisiin ifatti itti banes hin jiru kan jedhe hiriyaadhuma Damisoo kana. Damisoon weellisaa fi waloo lafaa dhufaa yoo ta'u, albama lafee dhugaaf cabe jedhamu akka qabu hiriyaan isaa kun himeera. Sirboota ergaa qabsoo qaban hojjete keessaa haa birmannu kaanee kan jedhu viidiyoon dabaalee qopheesse. Battala albamni isaa gadi lakkifameen doorsifni adda addaa isa qaqqabaa ture jedhu hiriyaa fi miseensi maatii. Sadaasa 6 bara 2022 loltoonni waraana bilisummaa Oromoo mana hidhaa magaalaa Naqqamtee goda hambaa Kuusaa Morodaa keessatti argamu humnaan cabsuun hidhamtoota 100 lakkaa'aman gadi lakkisuu isaanii himuu booda waa'een achi buutee weellisaa kanaa dubbii ijoo kan ta'e. Oduu biraatti yoo ceenu koreen biyyoolessaa duula farra malaammaltummaa hoogganuu hundeeffame. Ministeerri muummee Abiy koree farra malaammaltummaa biyyoolessaa duula mootummaan malaammaltummaa irratti gaggeessaa jiru qindeessuuf kanneen qorannoon adda baafaman dabalataan namoota harka keessa qaban adda baasuu fi seeratti dhiyeessuuf gargaaru hundeessuu beeksiseera. Hoogganaan nageenyaa Tamasgan Turunaa, Abbaa Alangaa Waliigalaa Dr. Geediyoon Timootiyoos, Koomishinarri Gumrukaa Dabalee Qaabataa, itti gaafatamaa ejensii nageenyaa neetworkii odeeffannoo Solomoon Sokaa, Dr. Saamu'eel Urgatoo, Abduhamid Muhammadii fi Taklawald Atnaa miseensota koree biyyaalessaa hundeeffameeti. Koreen kunis muummichi ministeeraa paarlaamaa keessatti abbootii murtii dabalatee qondaaltonni mootummaa malaammaltummaa bal'aa keessatti qooda fudhattoota ijoo ta'uu isaanii qeequu hordofee hundaa'e. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ibsa hundeeffama koree kanaa labse keessatti malaammaltummaan raammoo biyya tokko keessa nyaatuu fi halkanii guyyaa nyaachuun qabeenya ishee dhabamsiisudha. Qondaaltonni malaammaltummaa raawwatan faddaaltotaa fi investoroonni gurguddaa walitti dhufuun lammiilee baay'ee duuba isaanii yeroo hiriirsan malaammaltummaan biyya tokko keessa nama baay'ee miidha jedhe. Qorannoon qondaaltota mootummaa, hojjettoota mootummaa, malaammaltootaa fi fudhattoota qoratu gaggeeffamaa akka jiru ibsichi ifoomseera. Haa ta'u malee malaammaltummaan yeroo tokko teknooloojiiwwan fayyadamuunii fi seera qabeessummaa da'oo godhachuun haala ulfaataa ta'een kan raawwatamu ta'uu isaa eeruun tarkaanfiin dabalataa akka barbaachisu ibsichi ni mul'isa. Haala kanaan malaammaltummaa hundee isaa irraa buqqisuuf haaromsa seeraa fi hojiitiin alatti tarkaanfiin kanneen keessatti hirmaatan malaammaltummaa akka jibbu taasisu barbaachisa jedha ibsichi. Mootummaan waraana kutaa kaaba biyyattii fi weerara koronaa irratti xiyyeeffatee hojjechuun
namoota mootummaa keessa jiran dabalatee malaammaltoota toora isaanii bakka hundatti bal'isuuf akka itti fayyadaman ibsichi eereera. Tarkaanfiiwwan koree biyyoolessaa fi tarkaanfiiwwan bu'uura kanaan fudhataman yeroo yeroon uummataaf kan ibsamu ta'uus himameera. Dabalataanis mootummoonni naannolees kana hordofuun yeroo dhiyootti koreewwan naannolee akka hundeessanis ibsameera. Muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad uummanni aarii fi haaloo ba'uu malee malaammaltoota koree biyyaalessaaf saaxiluudhaan duula malaammaltummaa irratti gaggeeffamu keessatti qooda cimaa akka fudhatu waamicha dhiyeesseera. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa sheer sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.